boolla keessa nama baasaatti keessa eenyuta maane kana'ee ananuu kanan nagee sagaleen kee boolla keessa nama baasaatti keessa eenyuta maane kana'ee ananuu kanan nagee 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 sagaleen kee boolla keessa nama baasaatti keessa eenyuta maane kana'ee ananuu kanan nagee ananuu kanan nagee ananuu kanan nagee ananuu. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota televizyiinii mo'aa biyya keessaaf biyya alaa jirtan hundumti keessan iddoo jirtanitti nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Kun televizyiinii mo'aa sagantaa sagalee jireenyaati. Sagantaa sagalee jireenyaatiin yeroo hundumaa guyyaa akka kanaa dubbii sagalee waaqayyoo barsiisa wangeelaa bu'uura godhatee qabadhee gara keessanitti kanan dhiyaadhu an ergamaa Tasfaayee Raggaasaati. Barumsa jalqabnee jirru Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 11 12 13 bu'uura godhannee mata duree kennaawwan shananii fi kaayyoo isaanii yookiinis immoo biiroolee shananii fi kaayyoo isaanii jedhuun walitti fufiinsaan torban darbee bal'inaan barumsa kana barataa turreerra iddoo mageenyee dhaabanne arras barumsa kana itti fufna otuu iddoo geenyee itti fufuun jalqabin dura garuu namoonni tarii arra reefuu gara sagantaa kanaa seenuu dandeessan jiraachuu waan maltaniif qabxiiwwan gurguddoo naannaa kanatti kaasaa turre waan gaggabaabaa isin yaadachiiseen gara qabxii irraa wal faana ilaalluutti sin dabarsa. Kennaawwan shanan yookiinis immoo biiroolee shananii fi kaayyoo isaanii kennaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waldaa kiristaanaatiif kenne Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 11 12 13 irra kan jiru dubbii sagalee waaqayyoo keessaa boqonnaa 4 lakkoofsa 11 dubbifannee wal faana jalqabna. Dubbiin sagalee waaqayyoo akkas jedha. Isumattis namootaaf kennaa kennee kennaawwan isaas kaan ergamoota kaan waan waaqayyo isaanitti mul'ise warra himan kaan warra wangeela lallaban kaan eegdota kaanis barsiisota akka ta'aniif ture. Inni warra waaqayyoof qulqullaa'an hojii isa itti ergaman sanaaf qopheessuudhaaf dhaqna Kiristoos sanas cimsuudhaaf kana godhe jedhee sagalee waaqayyoo keessaa iddoo kanatti nutti dubbata. Kanaaf mata duree kennaawwan shanan yookiin biiroolee shananii fi kaayyoo isaan kennamaniif jedhu wal faana ilaaluu kan jalqabne kennaawwan kana irratti ilaalchi dogoggoraa yookiin yaadi dogoggoraa bu'uura wangeelaa hin qabne qabxiiwwan gurguddaan shan maal akka ta'an wal faana ilaalleerra. Kaayyoon kennaawwan kun kennamaniif inni guddaan immoo amantoonni yookiin qulqulloonni waldaa keessa jiran gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin amananii warri fudhatanii gooftaa isaanii godhatan guutummaa guutuutti lafa kanarra waa jiraatan ergamni isaanitti kenname jira. Ergama isaanitti kenname kana raawwachuudhaaf immoo amantoonni kunis ta'ee namoonni kennaa kana shanan fudhatan guutummaa guutuutti gara Kiristoositti akka isaan guddatan maal barbaachisa guddachuun gara Kiristoositti yoo jettan waldaa kiristiyaanaa ishee dhagna Kiristoos taate iddoo argama waaqayyoo addunyaa kanarra kan taate waldaa kiristiyaanaa akka isaan ijaaraniif akka isaan cimsaniif kennaan kun kenname jedhamee sagalee waaqayyoo irratti kan kaa'ame kun kaayyoo kennaan kun kennameef ta'uusaa wal faana ilaalleetu. Kennaawwan kun immoo guutummaa guutuutti hojiirra oolanii amantoota waldaa keessa jiran gara Kiristoositti guddisuudhaan madaalamuu akka qaban karaa biraatiin dogoggoroota kana wajjin wal qabatanii ka'an tokko tokkoon yowwaa kennaawwan kana shanan ibsinu kan inni itti dhufu ta'ee jalqaba irratti bal'inaan qabxiiwwan dogoggoraa jedhamanii kanarratti kan ka'an shanan tokko kaaseera. Isaan kana isin yaadachiisuudhaaf tokko tokkoon kennaawwan kun maalidha isaanii, faayidaan isaanii maalii, ga'een isaanii maalii, tokkummaan isaanii maalii kan jedhu bal'inaan gara fuulduraatti ni ilaalla waan ta'eef torban darbe keessaa namoonni kennaa kana fudhatan waldaa keessa jiraannaan amantoonni waldaa keessa jiran guutummaa guutuutti gara Kiristoositti akka isaan guddatanii fi Kiristoosin fakkaataa akka isaan deddeebi'an
warrumti immoo kennaa kana fudhatan immoo ofuma isaaniitiin jalqaba of geessisu akka qabanii fi warri of geessise kun immoo guutummaa guutuutti amantoota waldaa keessa jiran geessisu akka qaban kanarraa kan ka'e warri kennaa kana qabanis ta'e amantoonni waldaa keessa jiran yookiin qulqulloonni guutummaa guutuutti waldaa kiristiyaanaa ishee dhagna Kiristoos taate kana ijaaruu keessatti hundumtinuu qooda fudhachuu akka qabanii fi kanaaf immoo ergamanii akka jiran wal faana ilaaluudhaan kennaawwan kana wajjin wal qabatee kennaawwan kun garaagarummaa iddoon isaan itti qaban jira, iddoon isaan itti tokkummaa qaban immoo jira kan jedhu irra geenye naannoo kanatti tokkummaan isaanii maalidha, garaagarummaan isaanii immoo maalidha kan jedhu wal faana ilaaluu jalqabneerra. Kanaaf walumaa galatti torban darban keessa kan ilaalle kennaan kun shanan waldaa kiristiyaanaa keessa jiru taanaan amantoonni waldaa kiristiyaanaa keessa jiran guutummaa guutuutti gara guutummaa Kiristoositti kan guddatanii fi Iyesuus Kiristoos isatti amanan sana jireenya hin banne isa fudhatan sanaan jireenya dhugaa jiraachuudhaan biyya lafaatiif ifa ta'anii guutummaa guutuutti dhaloota gara Kiristoositti fiduu kan danda'anii fi iddoo isaan jiranitti Kiristoos ulfina guddaadhaan maqaa kan dhaamu akka inni ta'e wal faana ilaallee kaayyoon kennaa kanaa amantoota gara Kiristoositti guddisuu akka inni ta'e wal faana ilaalleerra. Kanarraa kan ka'e namoonni maqaawwan biiroolee kana shananii kaan ergamoota godhee kaan waan Waaqayyo isaanitti mul'isee kan dubbatan taasisee kaan eegdotadha kaan wangeela warra lallabanidha kaan immoo warra wangeela barsiisanidha jedhee dubbata waan ta'eef inni kun immoo waldaa kiristaanaatiif eega kenname. Kennaawwan kun waldaa keessa jiru taanaan namoonni maqaa kana fudhachuudhaan madaalamu tun taane maqaa kana qabaachuu isaaniitti dinqiidha jedhamee kan ilaalamu tun taane maqaa kana warri fudhatan qabatamaadhaan ayyaanni kun irra jira taanaan amantoonni waldaa keessa jiran guutummaa guutuutti gara Kiristoositti kan guddatan ta'uudhaan madaalamuun irra jiraatarraa kan darbe namni tokko maqaa kana fudhatee yookiin maqaa kanaan muudameef sadarkaa isaa jijjiirameera jennee ilaaluu akka hin dandeenyee fi ulaagaan madaalli isaas amantoonni waldaa keessa jiran gara Kiristoositti kan guddatan ta'uusaa akka ta'e wal faana ilaalleetu tokkummaan kennaalee kanaa maalidha kan jedhu wal faana qabxiiwwan muraasa ilaalle. Tokkummaa kennaawwan kanaa yeroo tokko tokko namoonni dogoggora hubachuurraa kan ka'e kennaan inni tokko isa tokko caala jedhanii waan dubbataniif yookiinis immoo qabatamaadhaanis akkasitti waldaa keessatti shaakalamaa waan jiruuf inni kun dogoggoradha. Sababni isaa kennaan kun kennaa erga ta'ee namichi inni fudhatu sun kennaa kana wajjin ofii isaatii yaalii godhee ofii isaatii shaakalee ofii isaatiin bu'ee ba'ee kan argate tun taane akkasumaan tola kennaa kana waldaa kiristiyaanaatiif kenne Kiristoos ta'uusaa erga ilaallee tokkummaan kennaalee kana shananii maalidha kan jedhu ilaaluudhaaf maddi yookiin burqaan kennaalee kana Waaqayyodha kan jedhu kun kennaawwan kun tokkummaa akka isaan qaban nutti agarsiisa. Maddi kennaawwan kana Waaqayyo erga ta'ee kennaawwan kun shananuu yookiin biirooleen kun shananuu tokkummaa akka isaan qaban kan nutti agarsiisu jira. Darbee kennaawwan kun shananiyyuu kennaadha yookiin immoo maal jechuudha kennaa erga ta'anii barumsa namaa muuxannoo namaa umurii namaa wajjin kan wal qabatu tun taane Waaqayyo hojiidhaaf yookiin kaayyoo addaatiif kennaa kana gara namootaatti kan dhangalaasu malee namoonni barumsaan kan argatan namoonni shaakalaan kan argatan namoonni muuxannoo isaaniitiin kan argatan namoonni umurii isaaniitiin kan argatan yookiin namoonni saalaan kan argatan yaalii namootaatiin tasuma kan hin argamne ta'uu isaa iddoo kanatti arguu dandeenya. Kanaaf dhamaatii namaatiin kan hin argamne ta'uusaa hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kun tokkummaa isaaniiti. Karaa biraatiin tokkummaan isaanii shanan isaaniiyyuu walqixaa jenne ilaal. Walqixaa inni jedhu kun kennaan kun inni tokko guddaa inni tokko xiqqaa miti. Inni tokko xiqqaa inni tokko guddaa miti. Kennaawwan kun erga kennamanii an kenne Waaqayyo an kenne Gooftaa erga akkas ta'ee kan inni kennu xiqqaa hin qabu. Kan inni kenne guutuudha, kan inni kenne guddaadha, kan inni kenne ga'aadha. Kanarraa kan ka'e inni tokko xiqqaa inni tokko guddaa miti. Barsiisa kana wajjin wal qabatee kan jiru wangeela keessaa namoonni kan isaan shaakalan waldaa keessatti bu'uura wangeelaa kan gadhiise inni tokko guddaadha jedhanii bara ammaa kana keessa hin jiru kan jedhan jira. Inni tokko immoo xiqqaadha jedhanii nama waldaa keessaa kennaa homaa tokko hin qabne waan kennaa isa xiqqaadha jedhamee yaadameen ilaalleetu yoo irra jiratee gara biraatti guddinna kan jedhu shaakalli akkasii waldaa keessa jira. Inni kunis bu'uura wangeelaa kan hin qabne ta'uusaa wal faana ilaalleera. Kennaawwan kun
walqixa. Inni kenne gooftaa erga ta'ee kennaawwan kun walqixa ta'uusaa beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kan biraan kaayyoo tokkoof kennaman tokkummaan isaanii kennaan ergamummaas, kennaan raajummaas, kennaan eegdummaa yookiin paasteris, kennaan hojjetaa wangeelaas haa ta'u kennaan barsiisummaa kaayyoo tokkoof kenname. Hundumti isaaniiyyuu qulqulloota yookiin amantoota waldaa keessa jiran gara guutummaa Kiristoositti akka isaan guddatanii fi ijaarsa waldaa kiristiyaanaa keessatti namoonni ga'ee isaanii akka isaan taphatan gargaaruudhaaf jajjabeessu, gara kanatti guddisuu. Kanaaf tokkummaan isaanii kanadha. Erga akkas ta'e garaagarummaan isaanii maalidha kan jedhu garaagarummaa qabu. Garaagarummaan isaanii waa lama irratti hundaa'a. Inni jalqabaa maqaadhaan garaagarummaa qaba. Kanaafidha sagaleen Waaqayyoo isa tokko ergamaa godhe, isa tokko immoo raajii godhe, isa tokko immoo waan Waaqayyoo raajota isa jedhu kana waan Waaqayyotti mul'ise kan dubbatan jedha. Isa tokko immoo eegduu godhe, isa tokko hojjetaa wangeelaa godhe, isa tokko immoo barsiisaa wangeelaa godhe. Inni jedhu kun garaagarummaa maaliiti? Garaagarummaa maqaati. Kanaaf maqaa irratti garaagarummaa qabu. Lammaffaa garaagarummaan isaanii ga'ee hojii isaaniif kennamedha. Ergamaan ga'ee hojii qaba. Raajiin ga'ee hojii qaba. Paasteriin ga'ee hojii qaba. Hojjetaan wangeelaa ga'ee hojii qaba. Barsiisaan wangeelaa ga'ee hojii qaba. Yoo dogoggorree hubannaa dhabuudhaan walitti makneerraa kan darbe hundumti isaanii kaayyoo kennamaniif qabu. Ga'ee hojiis qabu. Waan dhimma baasan qabu. Garaagarummaan isaanii kanarra jira jenneetu tokkodha. Isaan kana keessa maal ilaaluu jalqabne? Ergamaa or apostles. Inni warri jedhaman kun sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo mamma dubbifannee jalqabarra kan taa'ee jiru kaan ergamaa godhe jedhee jalqaba waan ta'eef kanarratti ergamaa isa jedhu wal faana ilaaluu jalqabneerra. Ergamaa inni jedhu kun govern yookiin bulchuu wajjin kan wal qabatu ta'ee kan ergame erga jiraate kan erges jira. Kan erges jira. Kan erga jiraate immoo kan itti ergames jira. Kana baruun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo darbe kana dubbadheen iddoo kanarra dhaabbanne. Kana baruun baay'ee barbaachisaadha. Kan erge jira, kan ergame jira, kan itti ergame jira. Inni ergame immoo ergaan inni dubbatus jira. Kanuma duukaa kan wal qabatu. Kana baruun barbaachisummaan isaa maaliifi? Yeroo baay'ee namoonni Waaqayyoo waa isaan ergu, Gooftaa Yesuus Kiristoos ergamatti kennee gaafa isaan ergu waan isaan biraa hafe fakkaatee itti mul'achuudhaan waan ittiin dubbatanii, waan hin jedhamiin, waan hin argiin, waan Waaqayyo godhi hin jedhiin yoo waa isaan dhaabbatanii godhan argina. Madirakii irratti iddoo deemanitti kallattii garaagaraatiin. Kan nama dhibu keessaa Waaqayyo akka namaa miti. Namni nama ergee nama biraa hafa. Ergaa namatti mee nama biraa hafa. Achi dhaqadhoo ittiin naa gahi jedhe. Waaqayyo garuu akkas miti. Yommuu nu ergu nu wajjin deema. Kanaaf waan inni nutti dubbate irraa kan darbe, waan inni godhaa jedhe irraa kan darbe, namni tokko waa godhu inni ergate fagoo dhaabbateetu hordofatu hin taane achuma dhaabbatee jira waan ta'eef namoonni baay'een iddoo kanatti rakkoo guddaa keessa waan galaniif inni nu erge nu wajjin deema. Ergaan nutti kennames isa biraati. Inni nutti kenne xumuramnaan ergaaf hin dheerraa jechuudha. Kana baruun baay'ee barbaachisaadha. Qaama itti ergamneef kan barbaachisu bu'a qabeessa kan ta'e waan nu yaadne ofii keenya dubbannu yookiin goonotu hin taane innichi nu ergate sun waan akka dubbannu barbaade sana qaama itti ergame biraan ga'uudha ergamni keenya. Kana dagachuun yeroo baay'ee keessumaayyuu bara amma keessa jiru kana keessatti namoonni isa ergate sana bakka bu'anii iddoo sana akka dhaabbatan dagachuudhaan namoota sanas kan fayyadan fakkaatanii waan inni ergate sun ittiin dubbatiin dhaabbatanii waa dubbatanii fi namoota yoo burjaajessan argin inni kun dogoggora guddaadha. Addana kanaas saba tajaajillus jaanjessinee gubbaadhaas immoo waan tajaajille sanaaf gatii akka dhabnu kan nu taasisu waan ta'eef qaama nu erge sana beekuun, isa nu erge beekuun, inni nu duukaa jiraachuusaa beekuun, ergaa nutti kenname sana immoo qaama itti ergame sanaaf amanamummaadhaan biraan ga'uunii fi isaan gargaaruun kan danda'amu isa afaan isa nu ergee keessaa bahe sana taanee iddoo sana dhaabbannee dubbachuudhaaf hojjechuudhaan qofa akka ta'e jala murree beekuun baay'ee barbaachisaadha. Marqos boqonnaa 3 lakkoofsa 13-14
yommuu ilaallu Yesuus gara gaaraatti ol ba'ee warra barbaades ofitti waame isaanis gara isaa dhufan jedhe. Ofitti waame. Egaa ergamoonni kan waamamanidha. Waa'ee waamicha kana wajjin wal qabatee wanti nu hubachuun irra jiraatu hojii mana Waaqayyoo kana keessatti namoonni taayitilii kana qabachuu danda'an yookiinis immoo kennaa kana fudhachuu kan danda'an inni jalqaba namoota waamicha qaban ta'uun irra jiraata. Waamicha kan qaban ta'uun irra jiraata waa jennu namni baay'een yoo jiraateyyuu Waaqayyo kaayyoo isaatiif hojii isaatiif kennaa kanatti kennuudhaaf namoonni inni waame namoota waamicha addaa qaban ergama addaatti kennuudhaaf maalirra dhaabbatee waama Waaqayyo akkaataa ofii isaatii beekutti waamuu danda'a. Garuu namichi waamamu sun waamicha qabaachuusaa jala muree beekuun irra jiraata. Otoo hin waamamin bara kana keessa kan nama waamu waan baay'een jira. Wanti nama waamu waa baay'een jira. Namoonni baay'een kan isaan waamaman warri Waaqayyoo waamamanii akkaataa Waaqayyo isaan waametti waan Waaqayyo isaanitti dubbate waan Waaqayyo godhaa jedhe gochuu kan danda'an yommuu ta'u warri immoo kallattii biraatiin waamaman immoo baay'een jiraachuu ni danda'u. Kanaaf namoota kanaan jalqaba ani dubbii sagalee Waaqayyoo kana waan dubbadhu waa'ee waamicha kanaa wajjin kan wal qabatu hojii Waaqayyoo tofootuu waamamin iddoo sana qabatanii hojii Waaqayyoo hojjechuudhaaf of qopheessuun dogoggora guddaa. Waamicha addaa special calling keessumaa eeriyaa ergamummaa wajjin wal qabatu irratti namoonni waamicha addaa qabaachuu isaanii beekuun irra jiraata. Kiristoos ofitti waameedha. Bara kana keessa kan namni waame baay'een jira. Kan jireenyi waame baay'een jira. Jireenyi kan waame, namni kan waame, ofii isaatii kan of waame. Waaqayyo kan waame. Qabxiin kun adeemfan adda ba'uun irra jiraata. Eenyutu na waame? Eenyutu si waame? Waaqayyo si waame, gooftaatu si waame hojii kanaaf. Yeeyyee yoo waamamteetta ta'e ergama gooftaan sitti kenne kanatti raawwattu. Baay'inaan bara kana keessa namoonni baay'een isaanii jireenyi kan isaan waame. Kallattii garaagaraatiin ba'anii seenanii taayitilii kana qabatanii waamamneerra jedhanii gara waldaatti siqanii hojii hojjechuudhaaf tattaaffii godhanirraa kan ka'e hojii hojjetan keessatti dogoggora guddaa kan isaan hojjetaniif waamicha wajjin kan wal qabatu irraati. Yoo hin waamamin ergaa hin qabu namni. Sababni isaa ergaan kan dhufu isa waame irraati waan ta'eef. Isa waametu ergaa namaaf kenna. Isa waametu nama ergata. Isa waametu kallattii namatti agarsiisa. Isa waametu hubannaa namaaf kenna. Isa waametu beekumsa namaaf kenna. Isa waametu humna namaaf kenna. Waaqayyo yeroo hundumaa namoota of waamanii ofii isaaniitiin iddoo sana dhaabbatan wajjin dhaabbatatu hin taane namoota waame wajjin dhaabbata. Kanaaf waamicha wajjin wal qabatee ofitti waameedha gooftaa Yesuus. Kanaaf waamicha qabaachuun nurra jiraata. Kanaaf jireenyi nu waamuun irra hin jiraatu. Jireenyi nu waamnaan fiildiin jireenyaa hojii garaagaraa addunyaa kanarra baay'eedha. Sana keessatti hirmaannee jireenya keenya geggeessuun hin danda'amu. Firri nu waamnee firri herrigaa nuuf hin ta'u. Firri humna nuuf hin ta'u. Firri beekumsa nuuf hin ta'u. Firri amma dhumaatti nu wajjin hin dhaabbatu. Namadha waan ta'eef hin du'a. Gaafa inni du'e ergamni keenya duukaa du'uu danda'a waan ta'eef namni nama waamnaanis waamicha hin ta'u. Ofiin nutti toleennaan of waamuunis waamicha hin ta'u. Sababni isaa kan keenyatu ergaa ta'a miti. Nu namadha waan ta'eef. Kanaaf warri gooftaan waamee gara isaa dhufan. Erga waamee booddee namoota kana fudhateetu akkas jedha ol ba'eedha. Waamee ol ba'eedha. Gara gaaraatti ol ba'eedha. Namoota warra kaan keessaa adda baasuudhaaf. Adda baafatee achi keessatti baay'ee keessatti barsiisatuun taane adda baafatee ol baasee gubba gaararra kaa'ee achitti barsiisee. Achitti itti dubbate, achitti ergaa keessa kaa'ee, achitti wajjin dubbate, wajjin haasa'ee. Waan karoora qabu itti ibseedha. Yaada isaa ibseefidha. Ajandaa isaa diriirseef. Namoonni waamaman yeroo hundumaa maaliin beekamu? Biyya lafaa keessa deddeebi'u miti. Biyya lafaa keessaa gara hafuura keessa deddeebi'utti ol ba'u. Karaa biraatiin
fooniin biyya lafaa gadhiisu jechuu kootii miti. Deddeebii isaaniitiin Kiristoos wajjin hafuura qulqulluu jala of galchanii yeroo hundumaa yeroo dheeraa fudhatanii gooftaa wajjin warra turanidha. Warri waamame namoota akkasiiti. Namoota akkasiiti. Ol ba'anii Waaqayyo wajjin warra dubbatan, ol ba'anii Waaqayyo wajjin warra haasa'an. Namoonni kun yeroo dheeraa gooftaa wajjin turanii dhaddanaa. Iddoo mama dubbifanne gooftaa wajjin turanidha. Waamicha akkasii warri qaban warra gooftaa wajjin turanidha. Ergamooti waa gooftaa wajjin turanidha. Maaliif jennaan waan dhaqanii dhalootatti dubbatan harkaa fudhatu. Waan dhaqanii waldaattiin ijaaran gooftaa harkaa fudhatu. Qajeelfama fudhatu. Humnaan guutamu. Namoonni akka kanaa isa wajjin jiraachuun irra jiraata. Isa bira turuun irra jiraata. Wangeela beekuun irra jiraata. Yeroo hundumaa umurii isaanii guutuu barattoota. Kaleessa tajaajilanii isaan har'a jiraachuudhaaf yaalii kan godhan utuu hin taane erga kaleessa waa kennanii har'ammoo kennuudhaaf gooftaa duratti gadi jedhanii warra ergaa fudhatan ergaan barootaa harka isaanii kan jirudha. Hiikti isaa egaa ergamaa inni jedhu kun hiikti isaa ambaasaaddera kan ta'e jechuudha. Ambaasaaderri immoo bakka bu'aa bakka buufataati. Bakka bu'aan bakka buufata fedha mataa isaatii qaba. Haa ta'uutii garuu erga bakka bu'aa sana bakkan sii bu'a jedhee of kennee booddee fedhii isaa gara cinaatti gatee fedhii isaa hundumaa dhiisee fedha isa ergatee qabatee nama dhaabbachuu danda'u. Komitmentii akkasii, ejjennoo akkasii, murtoo akkasii nama qabu ta'uun irra jiraata. Anaan kan bakka na buufate gooftaadha. Kanaaf fedha mataa kootii hin qabu. Dhiiseera. Akka ergamaa Phaawulos Galaatiyaa boqonnaa 2:20 irratti dubbate san. Amma egaan hin jiraadhu. Jireenya amma ni jiraadhu kana kan naaf jiraatu. Gooftaa koo Yesuus Kiristoos isa na keessa jirudha. Jedha akkuma inni dubbate ergamoonni bakka bu'oota Kiristoos erga ta'anii fedha isaanii, hawwii isaanii, yaada mataa isaanii hundumaa gataniitu fedha Kiristoos warra fudhatan. Kiristoosiin warra jiraachuudhaaf murteeffatan komitmentii akkasii warra qaban ta'uun irra jiraata. Bakka bu'ummaan isaanii akka nama dhuunfaatti miti. Mootummaa bakka bu'u. Fakkeenyaaf ambaasaaddera Itoophiyaa gara Ameerikaa kan deeme. Ameerikaa keessa taa'ee ambaasaaddera Itoophiyaa kan ta'e mooraanni keessa jiraatu keessa alaabaa Itoophiyaatu jira. Namichi dhuunfaa isaatiin achi araquyyuu malee dhuunfaa isaatiin iddoo sanatti immoo mul'ata miti. Karaa isaatiin mootummaa Itoophiyaatu mul'ata. Karaa isaatiin aangoo Itoophiyaatu exercise godha mooraa sana keessatti. Hojiin achi keessatti hojjetamu hundinuu akka nama dhuunfaatti kan ilaalamu utuu hin taane akka mootummaa Itoophiyaatti ilaalama. Ameerikaa keessa namoonni jiraatan mooraa sana waa ilaalan guutummaa guutuutti waa'ee mootummaa Itoophiyaa yaadu malee waa'ee nama dhuunfaa sanaa yaadu miti. Otoriitiin isaas akkasuma. Fakkeenyaaf Ameerikaa irraa ambaasaaddera Itoophiyaa keessatti ta'ee kan dhufe Ameerikaa bakka bu'a. Ameerikaa bakka bu'eetu qaamni hundinuu waan nama sana bakka bu'aa sana ilaalu waa'ee mootummaa Ameerikaati kan inni yaadatu. Aboo isheen qabdu yaadata. Qabeenya isheen qabdu yaadata. Humna isheen qabdu yaadata. Kan dhufe iddoo kana jiru garuu nama tokko ta'uu danda'a. Namichi kan inni bakka bu'e waa'ee nama biyya sanaa guutummaadha malee waa'ee eenyummaa isaatii miti. Kanarraa kan ka'e ambaasaaddaroonni ergamoonni gooftaa Yesuus Kiristoosiin bakka bu'anii ripireezenti godhanii lafa kanarra kan jiraatan waan ta'eef akka qoosaatti kan ilaalamu miti. Kanaaf jireenyi keenya guutummaa guutuutti Yesuus Kiristoosiin kan mul'isu ta'uun irra jiraata jedhee irra deddeebi'ee kanaa olitti dubbataa kan hin ture bakka bu'iinsa kan nuu kenne gooftaa keenya waan ta'eef hamma iddoo argamnetti kan mul'atu nurraa Kiristoos ta'uun irra jiraata. Aboon nurraa calaqqisus kan Yesuusidha. Kanaafidha iddoo ergamoonni jiranitti waldaan kiristiyaanaa kan isheen dhaabattuuf kanaafidha. Bakka bu'aa Kiristoos ta'eetu socho'a namni ergamaa ta'e lafa kanarra waan ta'eef. Kanaaf ergamoonni yeroo hundumaa Yesuus Kiristoosiin mootummaa Waaqayyoo kan ripireezenti godhanidha iddoo jiranitti jechuudha. Kanaaf kennaa ergamummaa warri qaban namoonni kennaa kana qabna jedhani warri kanaan muudaman ergama kanaa fudhatanii warri socho'aa jiran gara fuulduraadhee warri muudaman kan isaan hubachuun irra jiraatu. Because of you sababa keetti Kiristoos iddoo sanatti mul'ata. Mootummaa Kiristoos iddoo sanatti mul'ata. Kanaaf jireenya keenyaan kan Kiristoosin arrabsiisu yoo taane qobaa keenya nutu arrabsama miti. Mootummaa Kiristoos guutummaa guutuutti arrabsamuu danda'a waan ta'eef kan hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf ergamoonni egaa ga'ee hojii isaanii maal fakkaata?
eenyummaan isaanii kan erga ta'e aboon isaan qaban erga kana ta'e ga'een hojii isaanii maalidha kan jedhu ilaaluudhaaf qabxii tokkoffaa irratti ga'een hojii isaanii fedha kaayyoo fi karoora waaqayyoo karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mul'ate uumama keessatti maal akka inni ta'e dhalootatti warra mul'isanidha. Qalbeeffadhaa, ga'een ergama maalidha kan jedhuuf adda durummaadhaan fedha kaayyoo fi karoora waaqayyoo karaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos uumama keessatti kan mul'ate maal akka inni ta'e uumamni uumamuun uumama keessaa immoo ilmi namaa uumamuun fedhiin waaqayyo itti ilma namaa uume karoorri ittiin waaqayyo ilma namaa uume kaayyoon ittiin waaqayyo ilma namaa uume maal akka inni ta'e wangeelaaf yaada waaqayyo walitti fidanii uumama kanaaf qopheessuudhaan fedha waaqayyo guutummaa guutuutti karoora waaqayyo guutummaa guutuutti kaayyoo waaqayyo guutummaa guutuutti dhaloota keessa kaa'uudhaan ati kan uumamte kaayyoo waaqayyootiif ati kan uumamte karoora waaqayyootiin ati kan uumamte kaayyoo waaqayyoof karoora waaqayyoo galmaan ga'uudhaaf jedhanii amantoota yookiin dhaloota lafarra jiru guutummaa guutuutti gara fedhaaf kaayyoo waaqayyootti akka isaan dhufan kan taasisan icciitii akka kanaa kan ibsanidha ergamoota jedhamanii kan kennaa kana fudhatan. Fedha kaayyoof karoora waaqayyoo karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos uumama keessatti qabu kun bara amma keessa jirru kana keessatti hin beeku. Ergamoonni bara dhufu hin beeku. Fedhi waaqayyoo kaayyoo waaqayyoof karoorri waaqayyoo uumama keessatti bara kana keessa akka nu maal goonu nurraa barbaada jedhanii isa kana justify godhanii dhaloota gara kanaatti akka isaan dhufan push kan godhan dhaloota gara kanaatti kan walitti qaban dhaloota kanaaf kan qopheessanidha. Jalqaba irratti fedha kaayyoof karoora waaqayyoo uumama keessatti qabu maal akka ta'e ibsuu kan danda'an. Lammaffaa irratti immoo kaayyoof karoorri fedhiin waaqayyoo kun bara amma keessa jiraannu kana keessatti dhaloota amma keessa jirru kana keessatti maal jechuu akka inni ta'e specify godhanii clear godhanii dhalootaaf ibsuudhaan dhaloonni dhimma kana fudhatee kaayyoo kanaaf ajandaa kana fudhatee kana keessa akka inni socho'uu danda'uu fi waan waaqayyo isarraa barbaadu gochuudhaaf akka inni qophaa'u ga'oomsuu kan danda'an ergamoonni. Dabalataan sadaffaa irratti dhoksaa wangeelaa isa gadi fagoo hiikee beeksisuudhaan akka dhaloonni hubatan kan gochuu danda'u ergama. Maqaa miti akkasumaan kana qabaa miti kan ta'uun irra jiraatu dhoksaa wangeelaa isa baay'ee gadi fagoo ta'e hiikee beeksisuudhaan akka dhaloonni hubatan gochuu nama danda'uudha kennaan kun irra jira jedhamee kan fudhatamu dhoksaa wangeelaa. Isa kana Efesoon boqonnaa 3:5-10 yommuu ilaallu sagalee waaqayyoo akkas jedhee dubbata. Isa kana dubbadheen kanuma irratti kadhannee barumsa irraa xumurraa isa taanu torbeen qabadhee isinii dhiyaadha. Efesoon boqonnaa 3:5-10 irratti dubbiin sagalee waaqayyoo waa'ee dhoksaa gadi fagoo hiikuu wajjin wal qabatee akkas jedhe. Dhaloota darban keessatti dhoksaan kun ilmaan namaatti hin agarsiifamne. Amma garuu waaqayyo hafuura isaatiin ergamoota qulqullootaa fi raajotatti mul'iseera. Dhoksaan kunis warra saba waaqayyoo hin ta'in wangeelatti amanuudhaan wanta Yihuudoonni argatan akka argatan isaan wajjin bu'aa dhagna tokko akka ta'an abdiisa waaqayyoo karaa Kiristoos Yesuus kenne keessaas akka hirmaatan gochuuf kan qophaa'ee ture jedheet itti fufa. Ergamaa Phaawulos iddoo kanatti akkas jedha. Anaaf dhoksaan addaa tokko natti mul'ateera. Ergamaa dhoksaa baroota baay'ee otoo hin mul'atin dhokatee ture tokkotu icciitii kanatu anaaf gale waaqayyo isa kana anatti mul'iseedha. So ergamoonni dhoksaa baroota keessatti waaqayyo bira ture gara dhalootaatti fidanii dhalootatti kan mul'isuu danda'anidha. Innis maalidha? Dhoksaa lamaasaa iddoo nama dubbise kanarra. Inni tokkoffaan dhoksaan inni guddaan waaqayyo ilma namaa mootummaa waaqayyoo keessatti qooda akka inni qabaatuuf waan qopheesse tokko qaba waaqayyo jedha. Innis immoo ilma isaa isa tokkicha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyisaa biyya lafaa ta'ee isa dhufe kana waaqayyo qopheesseera. Inni qophaa'e kun amma yeroon isaa ga'eera. Yeroon isaa geenyaan gara biyya lafaa dhufee namoota hundumaadhaaf of kenneera. Dhoksaa kana hubadhe jedha ergamaa Phaawulos.
Keessumaa warri ormaa Israa'eloonni nuyi dhaloota kakuuti jedhanii otuu isaan taa'anii Waaqayyo warra kaan immoo darbatee du'atti gate jedhanii otuu isaan waan baay'ee haasa'anii warri Israa'eloota ta'an otuu isaan ittiin of jajanii Waaqayyo garuu lakki ani dhagna tokko qopheesseera Israa'eliinis warra ormaas tokko godhee kan jiraachisuu danda'u iddoo tokkotti kan bulchuu danda'u mootummaa koo keessatti kan isaan walitti qabuu danda'u ani waanan qopheesseen qaba daandii fayyinaan qopheesseen qaba innis Iyesuus Kiristoosiin gara biyya lafaatti ergeera karaa isaatiin dhoksaan kanaan dura dhokatee ture rakkoon kanaan dura ture ilma namaarraa cabeera inni daandii fayyinaati warra isatti amane Israa'el otuu hin jedhin orma otuu hin jedhin hunduma isaanii gara fayyinaatti fiduu kan danda'e ilmi Waaqayyoo daandii jireenyaa daandii fayyinaa ta'ee mul'ateera jedhe haleluuyaa kanaaf Iyesuus Kiristoos dhoksaa Waaqayyoo keessa ture akka inni ta'e dubbata Iyesuus Kiristoos keessaan immoo ammas Phaawulos ergama Phaawulos waa tokko akka inni dhoksaan tokko akka jiru dubbata innis immoo waldaa kiristiyaanaati waldaan kiristiyaanaa Yesuus keessaa baate dhoksaa Yesuus keessa jirtudha waldaan kiristiyaanaa Yesuus Kiristoos dhoksaa Waaqayyooti achi as ba'e kanaaf ergamoonni hojiin isaanii inni guddaan dhoksaa Waaqayyoo hiikanii dhalootatti kan beeksisan kan mul'isan ta'uu wal faana hubachuun baay'ee barbaachisaadha kanaaf kennaan kun narra jira kan jedhu namni kamiyyuu dhoksaa wangeelaa gadi fageenyaan hubachuu kan danda'uuf yaada Waaqayyoo bareechee dhaloota nyaachisuu kan danda'u gadi fageenyaan ibsuu kan danda'u ta'uusaa hubachuun baay'ee barbaachisaadha barumsa kana ammas ittiin fufaa iddoo kanarraa torbee irraa yoo gooftaan jedhe itti fufna waan amma dhageessaniin Waaqayyo isin haa eebbisu eebbifamaa. Nama baasaatti keessa eenyutu amane kana'ee ananuu kanan nagee sagaleen kee gulla keessa nama baasaatti keessa eenyutu amane kana'ee ananuu